Biko channel 2B kun qophii bashannana dargaggoo torbeedhaan al tokko isiniif darbudha. Kanaatiif qophii kana akka hordoftan kabajaan isin gaafanna. Chaanaalii Biko 2B kana subscribe gochuun hin dagatina. Ammas qophiin keenya itti fufaa waliin tura. Mee dhukkuba koleeraa kana dhageessanii beektu? Dhaga'ama jirra. Addunyaa kana yaaddessaa jiru dhukkubni koleeraa jedhamu kuni beektu mini? Dhukkubni koleeraa jedhamu kun kan addunyaa yaaddessaa jiran kana beektu? Koleeraa kana egaa akka odeessanitti nan dhagee malee waan hin argeen qabu. Garuu maal na gaafachuu barbaadde na gaafatu. Gaaffiin kosuma kanadha. Dhukkubni koleeraa jedhamu kuni addunyaa yaaddessaa jira. Baay'ee addunyaa rakkisaa jira. Isinitti dhufeen beeku? Asimmaan dhufne garuu nuuni manuu yaaddessaa hin jiru. Irra addaa jiru beeku malee garuu. Mee amma dhukkuba addunyaa kana yaaddessaa jiru dhukkuba koleeraa jedhamu kana beektu miti? Beekna. Beektu? Beekna. Koleeraa ta'uusaa beektu jechuudha? Koleeraa osoo hin taane koronaatti hin beeku. Koronaatti? Dhukkubni koleeraa jedhamu kan addunyaa yaaddessaa jiru. Dinagdee addunyaa kanaa kan gadi buusaa jiru. Addunyaan akka inni furmaata isaa dhabee kan rakkachaa jiru dhukkuba kanadha. Beekta miti? Dhukkuba. Mee vaayirasiin amma addunyaa yaaddessaa jiru dhukkubni koleeraa jedhamu kuni amma akka inni addunyaa yaaddessaa jiru sirriitti beektaa? Mitiire? Mee amma maloonni vaayirasii koleeraa kanaa maa jedhatti? Duraan dursee dogoggoratti qabdu vaayirasii koleeraa sun ta'ini koronaa jedhama. Vaayirasii koronaa. Dhukkuba addunyaa kana yaaddessaa jiru dhukkuba koleeraa beektamti? Nan beeka. Mee amma Itoophiyaan akkamitti ofirraa ittisuu dandeessi? Itoophiyaan karaa cufuudhaan balbala ishee karaa jijjiiruun zigii godhu. Zigiin godhu taanaan ammayyuu bu'aan qabu. Amma sa'a beekta akkatti walkee yaa oolti. Faayidaan qabu namni yoo walkee oola ta'e bu'aan qabu. Kanaafiyyuu namni ituu wal baqatee. Itoophiyaan akkama goote? Kan Itoophiyaa baay'ee yaaddessaadha. Yaada isheen qabdu qodaan isheen xiyyaaltu waan baay'ee gadi bu'aadha. Chaanaan fakkeenyaa fi oomisha adda addaa waan oomishtuuf isheen biyyuu muuxannoo kan dhabdeef baay'ee kan nama yaaddessudha. Itoophiyaan balbala ishee cufatti raawwatu. Oromiyaa magaalaa guddittii biyya eessaati? Oromiyaa. Itoophiyaa. Oh no! Ati fakkaata. Dhuguma garuu. Oromiyaa magaalaa guddittii biyya eessaati? Oromiyaan magaalaa guddittii naannoo Finfinneeti. Magaalaa guddittii naannoo Finfinneeti? Sirriitti beektu? Dhugaatti? Dhugaa. Dhugumadhaa? Gommaamnaa godhu. Oromiyaa magaalaa guddittii biyya eessaati? Oromiyaa magaalaa guddittii biyya eessaatiitti gaaffii kana sila gaafatameen ture. Magaalaa guddittii Jibuutiidha. Oromiyaa magaalaa guddittii biyya eessaati? Oromiyaa magaalaa guddittii biyya eessaati? Oromiyaan magaalaa guddoo osoo hin taane naannoo Tambee kanatti fakkaata. Oromiyaan magaalaa guddoo biyya eessaati? Oromiyaan magaalaa guddoo biyya eessaati? Magaalaa isheetu moo Oromiyaa? Magaalaa guddoo. Magaalaa guddoo kanii Oromiyaa? Oromiyaan magaalaa guddoo biyya eessaati? Biyya Itoophiyaa. Dhugaa jettani? Oromiyaan magaalaa guddoo biyya eessaati? Oromiyaan magaalaa guddoo biyya eessaati? Suruma magaalaa inni fakkaatu Finfinneedha. Guddoo Finfinneeti.
Akkasumatti fakkaata. Oromiyaan magaalaa guddoo biyya eessaati? Magaalaa guddoo? Magaalaa guddoo Finfinnee. Mee pirezidaantiin Itoophiyaa eenyu jedhamu? Shimallis Abdiisaa. Sirriidha jechuudha. Sirriidha. Pirezidaantii Itoophiyaati. Shimallis Abdiisaati. Waa yaaltan hin qabdan miti? Shimallis Abdiisaa kanumaan beekan. Pirezidaantiin. Gaddan dhagee ishee. Maqaan isaa wayin gaddan dhagee. Pirezidaantiin Itoophiyaa eenyu jedhamu? Pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jedhamu. Jaatanni Finfinnee safaraa wanti jedhama. Pirezidaantiin Itoophiyaa eenyu jedhama? Lammaa Magarsaa. Sirrii mattefni Lammaa Magarsaa. Lammaa Magarsaa miti. Jechuun koo murteessaa ka maayittan. Magarsaa Lammaa. Yaada dhiira. Pirezidaantiin Itoophiyaa maqaan isaanii eenyu jedhamu? Pirezidaantii Itoophiyaa adde maal siin jedha harkaa badanii jiru boodee. Pirezidaantiin Itoophiyaa maqaan isaanii eenyu jedhamu? Abiyyi. Abiyyi Mahammad. Pirezidaantiin Itoophiyaa maqaan isaanii eenyu jedhamu? Pirezidaantiin Itoophiyaa. Pirezidaantii. Muummicha ministeeraa jechuu keera. Pirezidaantii Itoophiyaa. Muummichi ministeeraa Dooktar Abiyyiidha. Pirezidaantii irratti garuu muummicha ministeeraa ta'e malee pirezidaantiin Muummicha son ta'in kaa pirezidaantiin jedhame. Pirezidaantii Itoophiyaa. Pirezidaantiin Itoophiyaa maqaa isaanii eenyu jedhamu? Pirezidaantii Itoophiyaa maqaan isaanii Abiyyi Mahammad jetteetta. Dhugumadha? Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa jalqabaa kaatanii madhumaatti waan nu hordoftaniif maqaa daawwattoota chaanaalii Biikoo Tiiviitiin guddaa isin galateeffannaa. Kanaatiif qophiin bashannana gaggoo kan guyyaa irraa asumarratti goolabameera. Qophiin itti fufa. Kanaaf chaanaalii kana subscribe.